naannoo Beenishaangul Gumuzitti jiraataa magaalaa Kaamaashii ta'uu kan dubbatan obbo Sanbataa Tafarraa nagaan fooyya'aa naannicha keessatti argame bakkaa bakkatti socho'uudhaaf kan dandeessise ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. ሰላም ከወረደ በኋላ አሁን የድምጽ ትራሱ የሚባል ነገር አይታይም አይሰማም። akka godinaaf aanaa keenyatti erga nagaan bu'ees rakkoon hin jiru. Sagaleen dhukaasaallee dhaga'amee hin beeku. Namnis akka fedhetti socho'uu danda'ee jira. Amma uummatni gara misoomaatti galeera jechuun dubbatan. Jiraataan godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas tokkos gama isaaniitiin hariiroowwan uummata gidduutti taasifamaa turan kanaan dura addaan citanii turan itti fufaniiru jechuun ibsu. ረዳት ፕሮፌሰር አስፋ በራ ከግልገል መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ነው ማስተምረው። መተከል ያለው የጸጥታ ሁኔታ በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ፕሮፌሰር ገርጋራ አስፋው በራ ኮሌጂ በርሲሶታ ግልገልተን በርሲሳ ሃሊ ነጋ መተከል አመ ሰደርካ ጋሪ ረጅራ gidduu kana gara aanaa dibaatii bakka rakkoon nageenyaa ture dhaqeen ture. Hawaasni walii galteedhaan jiraataa jira. Kana booda waa'ee wal dhabdeen dhageenyu nagaan jiraannaa jechaa jiru. Cidha dhaqee gammadeen dhufe. Hundumtuu isa duraaniitti waan gaabbeef amma jaalalaan waliin jiraataa jira. Sagaleen duuba kootii dhageessu kun kan wal dorgommii ispoortii magaalaa Paawii keessatti adeemsifamaa jiru. Kunis waggoota 4 keessatti isa jalqabaati. Namni gammachuudhaan hordofaa jira jechuun dubbatan. Koomishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar gama isaaniitiin erga hidhattootni mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessanii seenanii as jijjiiramoota argamaniiru jedhan akkasitti ibsu. የብሄንን ታጣቂዎችና ጎድን ታጣቂዎችን መንግስት ባደረገላቸው ጥሪ መሰረት hidhattootni goodeniif behenen erga waamicha nagaa mootummaan taasisee simatanii seenanii as wantoota fooyya'an hedduutu jiru. Beenishaangul Gumuz naannoo itti sagaleen dhukaasaa tokkollee keessatti hin dhaga'amne ta'ee jira. Ajjechaaf buqqaatiinis guutummaatti dhaabbateera. Hojiileen misoomaa kanaan dura addaan citanii turanis itti fufanii jiru jechuun dubbatan. Koomishinar Haaruun daandiiwwan kanaan dura daandiiwwan ijaarsi isaanii addaan citee ture itti fufuu dubbachuudhaan sochiin geejjibaa kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin taasifamaa tures dhaabbateera jechuun dubbatu. መንገድ ሲከፈቱ በጥርጊያ ጀምሮ የነበሩ መንገዶችን በአሁኑ ጊዜ ስራቸውን yeroo daandiin banamu daandii bonaa akkasumaan osoo hin hojjetamin hafee ture kontiraaktarootni itti deebi'anii hojjetaa jiru. Asoosaa Kaamaashii, Asoosaa Matakkal kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin malee socho'uun hin danda'amne. Amma garuu eegumsa malee deemamaa jira. Kontiraaktarootni, daldaltootni, jiraattotni, namoonni kanneen biroo hojii garaagaraaf garana dhufanis waan barbaadan haalaan hojjetanii akkaataa itti deebi'antu jira jechuun dubbatan. Haalli nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'ate akka itti fufuuf uummata waliin hojjetaa jirraa kan jedhan koomishinarichi keessumaa tajaajila poolisii hawaasaatiif xiyyeeffannoon kennamuu dubbatanii jiru. ከመዋቅር አንጻር አብዛኛውን ቀበሌዎችን የፈረሱበት ሁኔታዎች ናቸው የነበሩ። Caasaa mootummaatiin wal qabatee ji'oota 3 afran darbe gandootni diigamanii turan. Tajaajilli poolisii hawaasaa koominiitii poolisii jalqabamee jira. Ogeessotni tajaajila ekstenshinii fayyaa qonnaa fi bishaanis akkasuma hanga gandaatti seenanii hojjetaa jiru. Uummata faana waliigalteedhaan hojjetamaa yommuu jiraatu hooggantootni olaanoo naannichaa gadi bu'anii uummatallee mariisaa jiru jechuun dubbatan. Miseensota warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Gumuz Guhudeenii fi warraaqsa bilisummaa Uummata Beenishaangul Gumuz Behinan hojiilee garaagaraa irratti bobbaasuudhaaf haalli mijataa jira jechuun dubbatan. ከዚህ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ታይዘው አብዛኛውን በዚህ በማዕድን carraa hojiidhaan wal qabatee hojii albuudaa, daldalaa, qonnaaf kanneen biroo irratti gurmaa'anii hojiitti seenaa jiru. Namootni barnoota qabnaa, digirii akkasumas dippiloomaa qabnaa jedhan kanaan dura hojii keessaas ba'anii turan yeroo ammaa kana deebi'anii hojii eegalanii jiru jechuun dubbatan. Durataan warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Gumuzii fi hidha guddichaatti itti gaafatamaa waajjira hirmaannaa uummataa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Giraany Guddataa sababa nagaan bu'eef hojiilee misoomaa hojjetamaa jiru jedhan ibsanii jiru. Nagaa fooyya'aa osoo hin taane nagaan guutummaan Beenishaangulitti bu'ee jira. Gama misoomaan wal qabatee aanaa Seedaaliif Kaamaashii kan wal qunnamsiisu daandiin bonaa hojjetamee xumuramee jira. Hidhattootni gama nagaatiin seenan akka hojii qonnaa irratti bobba'aniifis Kaamaashiitti tiraaktarootni 10 fe'amanii jiru. Matakalitti ammoo kanaan dura tiraaktarootni 13 fe'amanii seenanii jiru jechuun dubbatan. Waggoota 4 darban keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamuuf kanneen 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'u mootummaan gama isaatiin kanneen qe'ee irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu ibsu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.